Akkam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo lammiilee biyya keenyaa nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka irraan daawwatu jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha bakki itti argamu mana hidhaa Saudi Arabiyaa Jiddaa keessatti argamna. Akkuma beekamu nuti lammiileen biyya kana keessa jirru yoo xiqqaate lammiilee baatii 8-9 waggaa fi achii ol keessatti jirrudha. Kanaaf mootummaa biyyannaa yeroo hundumaa boonnaa furmaata gammaatti hin arganne inshallah furmaata argannu abdii qabnaa yeroo hundumaa boonnaa ni fannu rakkoo keenya numa ibsanna ni fannu ammallee ni fannu numa ibsanna. Kanaaf ilmaan Oromoo as keessa jira rakkoo keessa jiruu fi dararaa argaa turree fi ammas argaa jiru ammas itti deemaa jiru akka ibsannuuf jecha yaada uummata keessa jiranii akkasitti gaafannaa. Kanaaf bakka jirtanitti sheer gochuu waan biraa dadhabdan sheer gochuudhaan nu gargaara sagalee nu ta'uudhaan nu gargaara wanta biraa yoo gargaaruu dandeenye kan akka nu gargaartan kabajaan isin gaafa bakka jirtanitti sheer gochuudhaan sagalee kan nu ta'an kabajaan isin gaafanna yaada. Kan jiraachaa jiru akka namaatti osoo hin taane akka namaa gaditti jiraachuu jira. Maaliif yoo jettan nuti rakkina dhabnee sababa gartee bilbila dhabuutiin miidiyaattis gara himannuu hin qabnu. Kanaafuu viidiyoo tokko waraabnee miidiyaadhaaf dhiyeessuudhaaf carraa akkasiin arganne bilbila guddaadha waan ta'eef nurraa fuudhanii kanaafuu bilees warroonni gartee miidiyaa gara kanneenuu keessas ta'e alas sagalee keenya kan akka sheer nuuf taatanii sagalee nuuf gootanii kanaaf asumaan isin gaafanna. Kanaafuu nuti kan jiraachaa jirru akka namaa gaditti maal yoo jettan nuti nu dhukkubus carraa mana yaalaa argachuu hin dandeenye Itoophiyaa wajjin asuma dubbisanii kanaafuu nama biraan saba kamuu haa ta'u mana yaalaa ni geessanii isaan iddoo gaarii ni geessanii kanaafuu nuti carraa akkasiis argachuu hin dandeenye maaliif siifam wajjin asumaan sagalee nuuf ta'aadha sheer nuuf godha nama kamiyyuu warroota gartee miidiyaa fayyadaman biraan nama kamii biraan nu gaadha asumaan illaa sadii yadabafadha galatooma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota TV kanaa siniin jedha. Wallahi baay'ee takka dararamee jirra kun uummanni harkatti dhukkubsatee jira. Baay'ee takka miidhaa guddaatu nurratti dararamaa jira. Nama keenya nama dhukkubsatee jiru kan mukayyaba nutti bananii mukayyabni dhahee kan lukti cabee kan cinaachaan ciisuun dhabe meeqatu jira. Kottaa nurraa fuudhaa jennaan waan biraa nutti haa ta'u nu arrabsani waan isaan nu jedhan kophaan kabaja dhabne naamusarraa baane Kaleessa Muhammad deebinee waan biraa takka hin jedhe namni kun hadhaa'ee ka baay'ee torba gahee jira ka 8 gahee jira ka amata gahee jira namni hadhaa'ee waan godhu dhabee sammuu isaa irraa bahee jennaan kaleessa deebi'ee namni kun nyaata dhaabne hurduun keenya nyaata dhaabnee nu gachaa biyya keenyatti jenne biyya keenya feenaa wayimmoo nu ajjeesaa jenne waan godhu wallaallee gaafa jenni nu dhufanii kottee takkaa nu dhaabanii jechuudha luka takkaa nu dhaabanii akkan teenya akkan jiraanya nu godhanii nutti nammanii ispoortii nu hojjechiisee dhabanii ennaan kotteedhaan nu dhaabanii garaadhaan nu daabisee dhabanii ennaan nu tumanii rukuttaa hin jiran nurratti raawwatanii humnaan nyaata kan nutti naqanii deeman. Mirgi kan isaaniitii biyyi kan isaaniitti jennee waan goon wallaallee du'aan keenya kan waan goon dhabne galgala nyaanna nyaata. Kanaaf adaraa keessan qaama dhimma lolaatiin nu dabarsaa. Miidiyaan gurguddaa miidiyaan sagalee qabdan guutuun keessan adaraa keessan nu dabarsaa isiniin jenna. Mee dhaabicha kaleessa guyyaa guutuu sababa nyaata laganneef mirga keenya gaafachuuf nyaata laganne sana nu dhaabaa oolan akkaataa itti nu dhaabaa oolan uummata akka arguuf isinummaan agarsiisa. Akkatti nu dhaabaa oolan miila takkaan. Sa'a takkicha akkatti nu dhaabaa ilaa. Akkatti nu dhaabanne akkatti yoo miila kee takka lafaan geesse miila kee takka lafaan geenyaa jechuudha. Shingaadhaan rukutamta. Hadiida waan teephaa hadiidni keessa jiru sanaa rukutamta. Ina hamta. Akkasittiin karaallee ishee hin godhani luka tokko qofaadhaan si dhaaban garaadhaan lafarra si boqoqsiisan harka si qabachiisanii ol si kaasanii gad si dhaaban kanadhaa mirgi keenya dhiibamee jira mirgi keenya sarbamee jira utuu biyya qabnu biyya maaliif dhabne maaliif mirgi keenya nu sarbamu kanaafuu nu birmadhaa yaa ilmaan Oromoo nu birmadhaa miidiyaan gurguddaa warri sagalee qabdan nu birmadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma argaa jirtan mucaan kun dhukkubsatuu qofa osoo hin taane qaamotuma mootummaatiin daa'ima xiqqishuu kana maleedha nama miidhaan irra gaheedha wallaahi jechuudha. Mucaa kana handhuurri isaallee jechuun walumaa galatti bas waan nama gaddisiisu dubbachuun namatti ulfaatudha. Daa'ima kana qofa osoo hin taane nama ciisuun argitan kana dhukkubsataadha nurraa baasa jennaan nurraa baasuu didanii haa du'uu inshaallah moot yaani amma haa du'u yoo fedha jedhaniitiin isin feetan dhumaa jedhanii Itoophiyaa yaalan qabdu nuun jedhanii haala sanii mucaan kun bakka kanatti dararamu jira. Mucaa kana laaluudhaaf durallee miidhaan jaraan akkuma irra ga'ee jiru garaa isaa akkuma argitan kana kun bakka kana baqaysanii
miidhaan guddaan irra mataa qaqqabeetiin jira. Mataan isaallee mootummaa Suudiitiin bakka guddaa harka lamaan ol hidhanii dararaa kan turan ta'uu isaati. Akkuma argitan garaa isaa bakka baqaqaa kanallee mootummaa Suudiitiin kan akkana godhan ta'uu isaati. Isa qofa osoo hin taane namoonni hedduun miidhaa keessa kan jiran ta'uu isaati. Wallahi ilmaan Oromoo inni kaan kunoo dhiiga tufa inni kaan boolii fincaan danda'ee dhaabbatee hin boola'u inni kaan danda'ee gattaa'ee boolii kaan hin baasu akkasitti namni dhufee nu ilaalu jiru yoo nu akkuma nu geessa jenne akkuma nu geessanii maali mootummaa keessan tusi bitaara nu beeknu osoo mootummaa keessan hin fudhate nu isin galchina xiyyaara kunoo jaayila ta'ee ta'aara mootummaa Itoophiyaatu isin fudhachuu didan jedhanii abbaa dhabne adaraa kunoo ilmaan namaa dhumne keessatti wallahi nam tokko fa'aa namni danda'ee beddeen gajjadee harkaan fudhatee nyaatu jiru isaa qoonqoo nuu fidanii qoonqoo kufrii abbaa tokkittiin nuu fidanii guyyaatti kufrii abbaa tokkittiin nuu fidanii akka hitummaa jira qoonqoodhaan dararamne wallahi billaahi inni kaan cuggaarraa luqqa'ee inni kaan kaleedhaan inni kaan dhiiga tufaa waan isaan beeknu kun akka hitum fidu jedhamu wayya kan nutti bananee dandeenye inni kaan fayyada danda'ee dhaabbatuu danda'ee hudduun gadi hin taa'u cinaachaan hin ciisu qomaan hin ciisu akka itti dararan guddaan nurra ga'ee jira abeet akka nu adiraa mirgi keenya eegamuu jenna mirgi keenya akkatti dhiibamee jira akka mirgi keenya nu eegamu abeet isin jenna adaraa shirri nu godhaati mootummaa Itoophiyaatiin dhugaa ilmaan Oromoo keetti dhumaa jirti adaraa akka sabni keenya keetti dhumne mana akka nu galchitan biyya keetti galchitan nu godhaa isin jira assalaamu alaikum warahmatullahi akkasitti dhumaa jirra kaasiniin jennaa ilmaan Oromoo kun akkasitti wallaahi dhumnee waa tokko jireenyatti hidhamnee ciisuudhaaf ka'uudhaaf akka wallaalleeti waa tokko nu kaabadee jirra waa karatti baanu karatti kaan wallaallee fuulduratti waan itti baanu sun beeynu garuu waan isaan itti gochuu taaranu akkasitti waa hin dhaanee nu fixuuf akkasitti qoonqoo nu fixuuf akkasitti bishaan nu fixuudhaaf waan akkasaa garuu hin beeknu nuti kanaaf jechuudha mirgi keenya akka nu eegamee abeeta keetti manneen keetti akka mirgi keenya nu eegamee akka mootummaa keenya itti nu himtanii shirri nu gootanii akka biyya keetti nu galchitan isiniin jennaa yaa obboleewwan kiyya warri ala jirtanuu agaruu ilmi dhiiraa bakka itti duusin beeku bakka itti ka'usin beeku garuu immoo adagaa guddaa keessa jirra rafuudhaaf riimni nu qabu mataan keenya nu baname sammuun keenya gara booddeetti yoo gallayyuu biyya keenyatti wallaahi fayyadamuu dandeenyu hojjetannee buluus hin dandeenyu jechuudha fakkeenyaaf dhukkuba hamaadhaan qaamne dhukkuba birootii qaamne akkasitti kunoo wallaahi osoo gallee biyya keenyatti hojjetannee waa dhaabbannee waa kasabannee jiraachuu hin dandeenyu laashumnee jirra dhaabbachuu dandeenyu taa'uu hin dandeenyu hiixannee qoonqoo fudhachuu hin dandeenyu akka keenya dadhabnee jirra laafnee jirra ofirraa dhabnee jirra fayyaa dhukkuba biraatii dhukkuba ergatii hin beekneen rakkina keenya biyyaa baanee akkeetti mirgi keenya dhiibamaara waa hin hanne waa hin bunne naman zollomne naman ajjeefne waa ajjeefne haali tokko ajjeefne waa biyyaa baanee akkeetti dararamaa jiru nuti riskii barbaadannaadhaaf gabbaane fanta shiru wal ardeenaa riskii barbaadannaadhaaf gabbaane malee sunnaadhaaf malee waa hanne nama bunne nama ajjeefne nama zollomne miti kanaaf jechuudha akka shir jettanii biyyaan nu geessanii ilmaan lammii Oromoos kan beekus kan wallaalu hundumaan nu geessanii mootummaa Itoophiyaatiin nu geessanii akka biyya keetti nu galchitan nu siin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hedduu sammuun kiyyaayuu danda'eera dubbataa jiru wallaahi billaahi akkasii akkasitti nama baatii 12 nu amata keenya nu amata keessa haaru wallaahi qoonqoon nu fixe bishaan kunoo bishaan akka soo giddaa kunoo kana dhufne bincaan gubaa keessatti wallaahi billaahi bincaan kunoo dhaabannee deebiin boolomne jechuudha kan akka soo giddaa bishaan nu fixe kufii abbaa tokkotti guyyaa tokko sanaa ollee sanaa ollee sinii jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallaahi billaahi keessatti dhufne waa Thank you.